gammachiisa ilmaan Oromoo idil addunyaa hundumaa maddi walaabuu walitti chaanaliin ilmaan Oromoo idil addunyaa jiran walitti fiduudhaan tokkummaa keenya irratti dhimma waloo keenyaa keessaayyuu olaantummaa keenya gama sooshaal miidiyaatiin dhugoomsuudhaan olaantummaa qofa osoo hin taane hojii milkiidhaan wal wajjin hojjechuun liidarshiippiin maaliin sirni hoggansaa maalidha kan jedhu sagantaalee adda addaa keessatti kan goolabame maddi walaabuu yuutuub chaanaliin guyyaa boruu halkan sa'aatii sadirraa jalqabee sagantaa addaa tamsaasa kallattiisniif qabatee dhiyaateerra harreegaa ilmaan Oromoo addunyaa jirtan kanneen gareelee adda addaa keessatti argamtan dhimma waloo keenyaa wal wajjin mari'annee furmaata olaantummaa keenyaa keessatti dhugoomsannee ilmaan Oromoo olaantummaa gama sooshaal miidiyaatiin qaban sayyuu wal gargaarree rakkoo mo'achuudhaaf daawun poovartii wal wajjin jechuuf humni keenyaa murteessaadha tokkummaa wal wajjin hojjechuudhaaf liidarshiippiin hoggantummaan murteessaadha. Kanaaf walii dhageenyee wal wajjin deemuudhaaf maddi walaabuu yuutuub chaanalii marii sadarkaa addunyaatti qopheessee jira. Guyyaan boruu guyyaa seena qabeessaati. Ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin gruppiilee adda addaa keessatti bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin haa dhaqqabuun jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nageenyi isin badhaadha. daado walgulyaatu ijoolleen urgooftu sa'a namni isin nagaa qeereen duudaa duudduun hundi keessanuu baga jiraattan akkam jirtan waan kana wanni qabee isin garsiisu jiruuf waan kana akkana qabee wanni isin garsiisu jiruuf Oromoon dur beetee Oromduroon waa hunda asumarratti fixxe waan kana wanni isin garsiisu jiruuf Oromoon sirna ofii asumarratti tumtee fixxe sirna seera ilma namaa katumatte san asumarratti fixxe jechuudha. I think nama gariidhaaf numa gala je'ee yaada asumarratti fixxe dhiiraa fi kormaan illee asumarra jira jechuudha. That's it dhumata jechuudha. Way saalli sadii jira duuba saaluma lamaatu jira saaluma koorniyaa lamaatu jira dhiirumaa fi dhalaatu jira dhiirumaa fi dhalaatu jira wanni hundinuu asumarratti dhumate jechuudha. That's it kun saayinsii dhagaa wanni irraa qaanfatanii jiru wanni martinuu wanni hundinuu asumarratti dhumate jechuudha. So bakkitti qabattu kun akkana wadakkaa akkana qabatta jechuudha. Isinii galaa dubbiin roggeessii yookiin immoo aktivistiin akkanumatti waa barsiisa jechuudha. Waa akeeka aktivistiin hawaasummaadha. Kun olaala akkanatti wanni hundinuu asumarratti dhumate jechuudha. Inni agartaniin kun seera bulmaataati cabsuun qabdu. Wayyooma wanni kun wayyooma seera tumatangaa seera itti wal bulchan tumatanii jechuudha. Wayyooma kun wayyuu bokkuun cabsitu bokkuu kanan cabsitu siinqeen qal'oon sun yoo dhufte gaa isa lameen akkasitti ni ilaalta jechuudha. Bitaa mirgaan qabatta bitaa mirgaan qabatta isa kara mirgaatiin akkanatti qabattee siinqeen immoo gamanaan jirti jechuudha. Dubartiin akkasiin jirti jechuudha. Akkasii mata dureen har'aa isinii fi dubbachuu barbaadu mee nama yaamaagaa nama afeeraa mata dureen irraa isinii haasa'uu barbaadu Rogsadeedha. Rogsadee kitaaba kiyyaa irraa haasa'uu barbaade. Rogsadee kitaaba kiyyaa Rogsadee jechuun sunsuma jechuun ni beektanii sunsuma yookiin gaabsee Rogsadee isinii hime. Rogsadee kana keessatti Rogsadee siyaasaa Itoophiyaa fi iccitii Oromiyaa jedha kitaabichi. Barreeffamee xumuramee maxxanfamee raabsamuudhaaf eebbifamuudhaaf jechuudha. Kun qabeenya Oromoodhaa kan Oromiyaadhaati. Isin hunda bira haadha qabuu barbaada. Rogsadeen kun Rogsadee siyaasa Itoophiyaa fi iccitii Oromiyaa. Wanni amma jechaa jirtanii fi dubbachaa jirtan wanni amma deemaa jiru kunniin baay'een isaa kitaaba kiyya kana keessatti xumuramee jira. Aroonnoo maaliif akka ta'e hin beeku akka waan raageetti kitaaba kana keessatti yoo isin dhaqqabe ni agartanii. Kitaaba kana keessatti kaayamee jira akkuma asoosamaallee haa ta'u gara fuula 500 jechuudha. Kitaaba fuula 500 kana keessatti Rogsadee gaabsee yookiin sunsuma
sunsuma jechuudha. Sunsuma sadeen akkamitti isinii ibsa? Tokko, lama, sadi. Ni agartani? Ni agartani? Isin garsiisa. Kana ni agartani? Kun qalamaa, kun illeen qalamaa, kun bokkuudha. Sunsuma sadeen jechuudha. Wal bira qabee isin garsiisaa eegaa. Akkanatti ni agartani hin mul'ataani? Akkanatti ni agartan. Sunsuma sadeen jechuudha. Sunsumni kun dhakaas tahuu danda'a, sibiilas tahuu danda'a. Sibiilli garuu nama guba waan ta'eef dhakama ta'a yeroo baay'ee. Dhakaa biyyee irraa tolfamu, suphee irraa tolfamu gaabseen yookiin sunsumni akkas ta'a jechuudha. Soo sunsumni sadeen sunniin oyitee irra kaayyatta. Ka waa itti marqitu jechuudha. Haa jennu kun oyiteedha haa jennu. Kun sunsuma lammaffaati haa jennu. Kun ka sadaffaadhaati. Sadeen kunniin yoo baalaansii akkanatti dheeyinee, sadeen kunniin yoo baalaansii dheeyinee ni jallata jechuun ni kufa irraa jiga. Oyiteen sun irraa jallachuu dandeessi. Midhaan yeroo bilcheeffattu, marqas ta'e waan garaagaraa yeroo hojjettu, gaabseesan yookiin sunsuma san irra keessa jechuudha. Baalaansii isaa madaalli isaa akka eeguuf akka hin kufneef isarra keessa jechuudha. Soo kana jechuun maal jechuudha? Kitaaba rog-sadee sanitti waan itti moggaaseef triangulation isa jedhan san rog-sadeen sun tokko diinagdee isiniin jedhe, tokko hawaasummaadha isiniin jedhe, kun immoo siyaasaadha isiniin jedhe. Rog-sadeen sun tokko diinagdee isiniin jedhe, hawaasummaa isiniin jedhe, siyaasa isiniin jedhe. Diinagdeen lafa teetii, lafa kana keessa ooyiruu qabaatte, albuuda qabaatte, risoorsiin jiru sunniin cufti isaa diinagdee san jalatti raawwata jechuudha. Hawaasummaa kasiin jedhu kun hawaasummaan kun ka dhaabbattu namooma namarratti jechuudha. Namarratti hawaasummaa diinagdee hawaasummaa siyaasaa diinagdee hawaasummaa siyaasaa yookiin abbaa biyyummaa. Rog-sadee kana yoon guuttannee ati namooma guuttee hin jirtu jechuudha. Biyyi takka rog-sadee sana yoon guuttannee namooma guutanii hin jiran, sabooma guutanii hin jiran, biyyooma guutanii hin jiran ir'u. Mirgi isaanii ir'uudha jechuudha. Rog-sadeen sun yoon guuttamne mirgi ummata sanii ir'uudha. Rog-sadee sana yoon guuttanne. Kana jechuun maal jechuudha? Diinagdee yoon qabaanne, diinagdee jechuun pretty much lafa jechuudha. Lafeen yoon jiraanne nama jechuudha. Biyyi irra jiraatu yoon jiraanne hin jirtu jechuudhaati. Ummanni tokko hin jiruu jechuudha. Atilleen akka namaatti yoo diinagdee hin qabaanne, yoo namooma hin qabaanne, yoo mirga abbaa biyyummaadhaa yookiin siyaasaadhaa hin qabaanne, ati namooman guuttuu namaa miti jechuudha. Mirga dhala namaa wanni jedhamu isa kanaaf jechuudha. Kitaaba kee keessatti ibsee jira. Kana hunda wanni ibsuuf dhawaataan akka suutaan akka lashii qaamaatti akka gadi siin seenuuf kana jechaadhaa jira. Waan sadeen kana rog-sadee sadeen kana rog-sadeen sadeen kun waan kana qofaa miti ka ibsu. Abbaa warraa, haadha warraa, ijoollee sadeen kanas ni ibsa jechuudha. Daa'imni tokko gaafa dhalateerraa jalqabee hamma dulloomee qabrii seenutti gaafa dhalateerraa kitaaba kana keessatti waan ibsamuutu jira jechuudha. Guddina ijoolleedhaa, xiinsammuu ijoolleedhaa, tajaajila ijoolleedhaaf kennan, waa'ee maatiidhaa, waa'ee abbaa warraa, waa'ee haadha warraa yookiin waa'ee jaartii yookiin waa'ee jaarsaa akkasuma immoo waa'ee ijoolleedhaa kitaaba kana keessatti ni ibsa jechuudha. Rog-sadee isiniin jechaa jira beekaa. Egaa waan hoodhaa jedhanii isinii gumaachan fudhachuullee beeytan jechuudha. Silaa Oromoon harka bantee fudhachuu danda'uudha qabdi. Waan ijibbaanni guddaan itti godhan namni tokko maatii ofii ijoollee ofii ni jaallataa miti. Kunuunsa ijoolleedhaa daa'imman akkamitti akka guddifnee daa'imman tun successful ta'uu dandeessu.
akka milkaa'uu dandeessu, akka maatii gammachiisuu dandeessu, akka amala gaarii qabaatan ijoollee namni ni jibba gumaata rabbiitiin gumaata rabbi isinii kennu jechuudha. Ijoolleen tun daa'imummaa isaanii irraa jalqabee haga gaheessa ta'anitti ijoollee tan akkamitti carraa laannee fi akka maatiitti akka haadhaaf abbaatti akka maatii ijoolleetti akkamitti guddisan akkamitti kunuunsitan hin beeytanii miti. Qorannoon godhamee xiinsammuun isaanii akkamitti akka ijaaramu maatii keessatti jaalala akkamii akka qabaatan amala akkamii akka qabaatan amaloota hamoodhaaf akka hin saaxilamne akkamitti akka kunuunsuun danda'amu keessattuu warri diyaasporaadhaa waan kanneen hunda of keessaa qaba jechuudha. Daa'imni tokko gaafa dhalaterraa jalqabee yoom mana barumsaa seena mana barumsaa keessatti aadaa akkamiittu isa qunnama hiriyyaa akkamiittu isa qunnama barsiisaa akkamiittu isa qunnama amala akkamii horata dhawaataan cognitive developmentiin isaanii surriyaadduun isaanii sadarkaadhaan akkamitti akka guddachuu qabdu akkamitti immoo maatiin ijoollee isaanii kana kunuunsuu itti danda'amu akkamitti jaalalaaf kabajaadhaan waliin jiraachuu itti danda'an kan jedhu waa'ee kunuunsa ijoolleedhaa waa'ee abbaa warraa yookiin immoo jaartii isaatiin wajji kabajaaf jaalalaan akkamitti akka jiraachuu danda'u akka haati warraa yookiin jaartiin abbaa warraa itti kabajju akka itti jaallattu akka abbaa warraa haadha warraa isaa itti kabajuuf jaallatu walii quudhanii kabajaadhaan waliin jiraachuu itti danda'an rog-sadee kanneen keessatti hedduu ibsamee jira jechuudha. Imagine kitaabni fuula 500 bifa entertain ta'een bifa booharsaa ta'een akka sirritti namaa galuu danda'u dhawaataan akka gannama seenuu danda'utti jechoota lallaafoodhaan kan barreeffame jechuudha. Rog-sadeen kun akkuma reefuu isiniin jedhe waa'ee diinagdee hawaasummaa fi siyaasaa yookiin abbaa biyyummaa qofaa waan laaluu miti. Isa santuu abbaa warraatii fi haadha warraa irraa ijaarama. Hawaasni tokko ijaaramuudhaan dura hawaasni tokko hawaasa ta'uudhaan dura jaarsaa fi jaartiitu walitti dhufa. Sunsuma lamaan jechuudha. Sunsumni lamaan kun qofaan diigamuu danda'a. Sunsumni haadhaa fi abbaan yookiin haadhaa miti jaarsaaf jaartiin qofaan yoo jidduudhaa maatiin qabaanne ijoolleen qabaanne probabilitiin diigamuudhaa bultiin sun huqqachuudhaa probabilitiin akkasii ni jira jechuudha. Maaliif jennaan uumama waan ta'eef irra caalaa dhibbeentaa irra caalaa ijaarsi sun bultiin sun gara hawaasummaatti kan jijjiiramu yoo hormaata jidduudhaa horan yoo ilmaan argatan ilmaan sun immoo deebi'anii gaheessa ta'an erga gahanii booda ni fuudhan horteen akkasitti baay'achaadhaa dhufee hawaasa guutuu ta'aa jechuudha. Hubadhu hawaasa guutuu ta'a. Hawaasni tokko kan ijaaramu osoo community yookiin hawaasa hin jenne dura jaarsaa fi jaartiitu walitti dhufee bultii ijaara. Wayita bultii ijaaru jidduu isaanii fi rabbiin ilmaan kennaafi ilmoo kennaafi ilmoo san akkamitti kunuunsan gaafa argatan irra osoo hin dhalanne durayyuu akkamitti haati sunuyyuu kunuunfamuu qabdi kan jedhu rog-sadee kana keessatti waan akeeku qaba jechuudha. Bu'urri waa hundaatuu jaarsaaf jaartii nama lameen kana waan ta'eef san booda immoo isaanitti aanee ilmaan isaanii waan ta'eef inni kunillee rog-sadee ta'uu danda'a jechuudha. Na hubadhaa sirritti. Inni kunillee rog-sadee ta'uu danda'a. Afaan biraatiin immoo afaan ammayyaatiin immoo akkitti dubbachaadhaa jirru rog-sadeen kun diinagdee hawaasummaa abbaa biyyummaa rog-sadeen kun. Duuba Itoophiyaa keessatti kontekstii Itoophiyaatiif Oromiyaa yoo laalle Itoophiyaa keessatti rog-sadee yoon guuttanne ati ulaagaa Itoophiyaadhaa san guuttee mirgi kee walqixatti kabajamee achi keessa jiraachuu hin dandeessu. Ulaagaa rog-sadeedhaa san yoon guunne Oromiyaa keessatti mirgi kee kabajaadhaa miti jechuudha. Hubadhu kanallee sirritti caqasi.
rogsadeen kun hundee waa hundaati yayyaba waa hundaati kana isinii dubbachaadhaa jira jechuudha. kanaaf akkuma achirratti kaa'e yeroo waa jennu yeroo waa dubbannu hojiidhaan practically waa agarsiisuun barbaachisaadha. ummata keenya yeroo waa itti himtu yeroo waa irraa barattu practical ta'uu qabda. jechaan osoo hin taane gochaan agarsiisuu qabda. jechaanii miti ka jechaadhaa jiru gochaan isin agarsiisaadhaa jira. akka fakkeenyaatti achirratti isinii maxxansee jira. waa'ee diinagdeedhaa barnoota barachuu qabdaa. barnoota barattee immoo diinagdee san qabaachuu qabdaa. diinagdeedhaaf immoo waa'ee barnoota achirra isinii kaa'ee jira. namoonni barachuu barbaaddan kolleejii Africa Virtual College jedhu ka onlaayinii isin barsiisu ogeeyyota garaagaraa professionally warra barsiisan Australian qualifier warri ta'an warra lectureroota Australiyaadhaatiin warra lixaatiin akkasuma immoo ka biyya keessaatiin wal simsiisuudhaan qualification gaarii akkamitti akka qabaattan sadarkaadhaan linkii isinii maxxansee jira. achirratti bilbiltanii karaa WhatsAppidhaatiin karaa Messengeriidhaatiin bakka jirtanitti iddoo jirtanitti mana keessanitti sa'a barbaaddanitti onlaayinii riisoorsii inni jiraata. erga galmooytan booda koorsii barachuu barbaaddan leenji'uu barbaaddan istaandardii Awustiraaliyaa yookiin immoo istaandardii warra lixaatiin sartifikeetiin illee kan isinii kennamu beekamtuun sin jechoodha. ka guyyaa warshaa keessatti dalagaa keessatti hiini citaadhaa oole barumsarraa akka agabuun taane akka barumsa argachuu itti danda'u karaa salphaadhaan ulaagaan ati barbaaddu maali kompiitara qabaachuu qabda laaptooppii qabaachuu qabda yookiin intarneetii yookiin waayifaayi qabaachuu qabda galmooytee sa'aa kan keetiin adjesti godhattee barachuu ni dandeessa. kun amma jechaan osoo hin taane gochaan isin agarsiisaadhaa jirra jechuudha practically. kanallee wanni kaadheebsaniif mallattoon keenya loogoon keenya isa kana kun warroota barachuu barbaaddaniif kunoo loogoon keenya isa kana achirratti isinii maxxansee jira jechuudha. barumsa barachuu barbaaddanillee achi keessaa filachuu ni dandeessan. weebsaayitiin yeroo gabaabaa keessatti launchi ni ta'a. ammaaf sooshaal miidiyaadhaa fi yuutuubii qabna. weebsaayitiin illee xumuramuudhaaf deema olmoos xumuramee jira isin beeksifna jechuudha. Yurooppii jiraatte Ameerikaa jiraatte Kanadaa jiraatte Awustiraaliyaa jiraatte Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiraatte Afrikaa biyya garaagaraa keessa jiraatte biyya Arabaa keessa jiraatte yeroo sii mijatetti onlaayinii ati wanni godhuu qabdu kompiitara yookiin laaptooppii qabaachuu intarneetii yookiin waayifaayi qabaachuudha. achi booda fedhii barnootaa qabaachuudha. kwaalifikeeshin akkamiiti sartifikeet akkamiiti Australian standard hayyoota Australiyaatti leenji'anii kwaalifikeeshina qaban warra akkasiitiin isinii kennama. it depend subjectii koorsii ati barachuu barbaadduutu murteessaa. tapha ijoollee isinitti dubbachaa jirru real life real situation kan isinitti dubbachuu jiru jechuudha. jechaan osoo hin taane gochaanillee isin garsiisaadhaa jirra. ofin tuffatinaa jaarsis barachuu danda'a jaartiinis barachuu dandeessi daa'imni xiqqaanillee barachuu danda'a. garummoo maatiidhaan moonitar godhamuu qaba laallamuu qaba. ijoolleen mana barumsaa jiranis barumsa addaa leenjii addaa argachuu ni danda'an mooxannoo hedduu horachuu danda'an caalatti immoo barumsa idileedhaa yeroo deemanii baratan daranuyyuu jabaachuu danda'an iskooriin isaanii haayi ta'uu danda'a jechuudha. sabjektii isaan filatantu murteessaadha. kanaaf ummata keenya empower godhu jechuun jechaan osoo hin taane gochaan akkasitti isin gargaarra jechaadhaa jirra. na hubachaa jirtanii? yoo odeeffannoo caalatti barbaaddan linkii achi irratti isinii maxxansee jira. poosterii maxxansinee jira. waan saniin bilbila saniin nu barreessu nu bilbilu messenjeri irratti illee nu erguu ni dandeessan. erga galmooytan booda risoorsiin sun ka isin gahuu danda'u wanni dubbiftan akkaataa itti barattan odeeffannoon jiru informeeshinni barbaachisaa ta'e yeroo san akkasitti isinii kennan jechuudha. abbaan barbaade aga barbaade leenji'uu danda'a. koorsii barbaade fudhachuu danda'a. koomitmentii keettu murteessaadha. biyya feete jiraachuu dandeessa. sa'aa sii mijatetti risoorsii san dhayxee itti fayyadamuu dandeessa weebsaayitii keenyarraa jechuudha. yoo afaan kasi dhibu taate afaan keenyaan si hiikna kara salphaadhaan jechuudha. warroonni si tajaajilan si gargaaran
ni jiran qophii garuu galmaa hudha qabda galmooytee barnootaaf uf qopheessu lakki an dulloomee jira diploomaa argachuu hin danda'u digrii argachuu hin danda'u barachuu hin danda'u sammuun ana hayyamu lakki karaa booharsaa ta'een karaa salphaadhaan itti sii galuu danda'u haala akkasiitiin mijjeessaadhaa jira fakkeenyaaf koorsiileen kenninu isinii dubbisaa achirra maxxansee jira namoonni hooggana ta'uu barbaadan waa'ee liidarshiippiidha ogeeyyota warra adiis yoo barbaadde daalachas booras keellos buleen agarre gurraachas magaalas yoo barbaadde barsiistota bifa ati barbaadde isinii dhiyeessuu ni dandeenya it depend koorsii ati itti galmooytuutu murteessaadha jechuudha o Africa Virtual College qaamaan bakka wayii dhaquun qabdu komitmentii akkasii sin gaafatu peetroola fixuu sin gaafatu konkolaachiftee bakka wayii kiiloomeetira yookiin maayilii hedduu deemuu sin barbaachisu akkuma mana kiyya taa'ee irraa haasa'aa jiru kana viidiyoos ta'ee aksasa ni qabaatta laayivii barsiisota keetii wajji hariiroo intaraaktii godhuu dandeessa gaafilee barbaadde gaafachuu dandeessa koorsiin ati fudhattu sun immoo murteessaadha warroota liidarshiippii barachuu barbaadan lakki an hooggana ta'uu barbaada paartii keessatti hirmaachuu barbaada kaampaanii wayii hoogganuu barbaada dhaabbata wayii hoogganuu barbaada liidarshiippiin ammayyaa nuti immoo ispeeshaalaayiz wanni itti goonu ka sirna gadaallee wal simsiifna jennee yaadna waan indigenous ta'e indigenous leadership sanillee asfinnee kan warra lixaallee asfinnee giddugala godhachuudhaan waan kanneen integrated goone wal simsiifnee leenjiin akkasii gara leadershipidhaatiin akkamitti akka kennamuu danda'u waa'ee bokkuu kanaallee ni barattan caalatti waa'ee siiqqeellee ni barattan barbaachisaa taanaan so koorsiin nuti kenninu o Africa Virtual Collegein koorsiin inni kennu ammaaf leadership waa'ee biizinasa kalaqa biizinasa hojii akkamitti akka uumuu dandeessan teesseetuma miyyee egzaar sila maaraam sila qullubbii gabreel shee Huseenii jedhaa waanaa darbaa jechuu qofaa osoo hin taane atiin harka qabdu miila qabdu ija qabdu gurra qabdu humna qabdu fayyaa qabdu hojii akkamitti akka uumtee waan xiqqurraa sadarkaa biraa gahuu dandeessaa kan jedhu leenjiin akkasiillee inni kennama jechuudha business entrepreneurship jechuudha kalaqa hojiidha akkamitti akka uumuu dandeessu waan kanas leenjiin akkasii ni kennama namni tokko hojii uummachuu barbaada harka namaa eeggachuun barbaadu waa hojjedhee sooramuu barbaada yoo jedhe teeknika isaa iskiilii isaa waan barbaachise ogummaa isaa ogmala isaa barsiistonni barsiisuudhaaf qophii ta'an ni jiran wanti ati gootu maali qophii ta'uu garsiisuudha intarneeta qabaachuu laaptooppii yookiin koompitara qabaachuu iddoo feete jiraa galmaahu fedhii kee garsiisu san booda gorsa barbaachisaa ta'e sii kennuun ni danda'ama jechuudha so ka duraa leadership isiniin jedhe inni lammaffaa business entrepreneurship isiniin jedhe inni sadaffaadha art of life artiin akaakuu hedduu qaba artiin jireenyaa jiruuf jireenyaa ni jira mala jireenyaa jechuudha artii waliigalatti mala jireenyaa roga ati barbaadduun jechuudha barsiisaa keetii wajji waliin mari'attee akkaataa itti sii mijatu irratti koorsiin sun siif kennamuu leenjiin sun sii kennamuu ni danda'a artiin kun immoo maarshaal artii ta'uu danda'a fakkeenyaaf maarshaal artii aniyyuu qaama hoggana keessaa ta'ee jiru fakkeenyaaf maarshaal artii burusliidhaa yoo fudhatte akkana nama dhayoo barbaadde lakki nama dhayisiin jechaa jiru self defensiidhaaf waan akkasii yoo barbaadde yoo pookii nama godhuu barbaadde leenjii akkasii yoo barbaadde nama si miidhuudhaaf dhufe dhalaa ta'e dhiira ta'e abbaa fedhe haa ta'u nama si miidhuudhaaf yeroo dhufe akkamitti ofirraa qabuu dandeessa sibiilaan yookiin immoo uleedhaan yeroo si dhahuu barbaade ulee kan akkamitti akka ofirraa qabuu dandeessu yoo billaawaan si dhahuu barbaade billaa san akkamitti akka ofirraa qabuu dandeessu silaa sibiilaan artiin akkasiillee ni jira sun amma part of martial art hayyoota ogeeyyota waan kanarratti qophaa'anii nama keenya leenjisan onlaayinii jechuudha kaan immoo ka qaamaa eksersaayisii lafarratti hojjechuu fi leenjii san fudhachuu yoo barbaachisaa ta'e yoo biyya jiraatti sanillee liinkii walitti isin qabsiisuu dandeenya jechuudha tiyoorii isaa garuu sirritti warroota lixaatiin kwaalifaayid warra tahaniin warra akkasiitiin leenjiin ni kennama maarshaal aartii san keessaallee jechuudha aartiin biraallee ni jira
artiin jiruuf jireenya mala jireenyaa jechuudha. Namaa wajjiinuu jiraachuun arti mataan isaatu mala jireenyaati. Inni sunuyyuu akkamitti kennamaa jedhe waan barbaaddu san yoo dhiheeffatte deebisaa siif hin dhabnu. Waan barbaaddu san yoo gaafatte konsalteeshina si akeekuu ni dandeenya si gorsuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo namoonni afaan Oromoo barachuu barbaaddan All Africa Virtual College'n afaan Oromoodhaatii fi gadaa sistemii sirna gadaadhaa ni barsiisan. Ogeeyyonni ni jiranii barsiistonni ni jiranii eeyyeen sanirree yoo caalatti barachuu barbaadde kaatagorii masaniin leenjii sanitti barachuu barbaada jettee of galmeessuudha. Barataa hagamtuu barataa kan jedhu ni galmeessina achi booda ni ilaalla jechuudha. Afaan Oromoo qubee afaan Oromoodhaa jalqabarra namoonni qaamaanis barachuu barbaaddan bakka qaamaan barachuu itti barbaaddan sanitti isinii mijeessuu ni dandeenya. Ammoo onlaayinii karaa viidiyoodhaatiin laayivii mana kee teessee takka takkaan akkaataa itti afaan Oromoodhaa urjii itti ta'uutti dandeessu qubee afaan Oromoo irraa jalqabee ni barsiifnaa jechuudha. Afaan Oromoo isiniin jedhe. Inni kaan waa'ee fayyaadhaati. Fayyaa daa'immanii hir'inoota adda addaa ni agarra. Keessattuu waa'ee mental healthiidha. Waa'ee mental healthiidhaatii fi ootizimii jedhamu hawaasni keenya baay'een irraa quban qabu. Ijoolleen ootizimii qabdu baay'achaa jiran hiyyeessaa fi dureessan jedhu Afrikaa fi warra adii westiin jedhu wanni kun baay'achaadhaa deemaa jira jechuudha. Koozii isaa maalii? Ruut kooziin isaa maalii? Hawaasni akkamitti hubachuu qabaa? Ijoolleen tun immoo akkamitti kunuunsa argachuu qabanii? Leenjii akkamitti jiraachuu qabaa? Maatiinis barachuu qaban, ijoolleenis special school qabaachuu qaban keessattuu uummanni keenya ka biyya keessaa special school akkamitti akka qabaachuu danda'an. Ijoolleen ootizimii qaban biyya alaa kana keessatti illee baay'ee North America, Europe, Middle Eastidha, Australiaadha, Afrikaadha, biyya teenya illee dabalatee jechuudha. Wayyabni isaa uummanni awareness akkasii baay'een qabu. Namni gariin jinniitu dhahee jira, budaatu nyaateefa jira. Ijoolleen garuu ootizimii qaban. Budaatu nyaatee, ija fa'aatu nyaatee, mucaa gattaa, ijoollee gattaa afaa jedhanii mataa gadi dhahan jechuudha. Ijoollee hir'ina san qaban akka waan hir'ina qabaatanitti namooman qabanitti akkasin laalanii akka taabuu ta'etti akka waan ceeraa fokkuu ta'etti akka waan baasa ta'etti maatiin akkasitti gadadoo keessa jiraatan hedduutu jira waan ta'eef warroota akkasiillee leenjiin akkasii kennamuu ni danda'ama. Warroota ispeeshaliitii akkasii qaban ni qabna waan ta'eef isallee maatiin waan sanirratti konsernii ta'e warra biyya keessaatis tahe warra biyyoota alaatis tahe ogeeyyota garaagaraa qabna waan ta'eef eeriyaan kunillee dimmaandiin isaa baay'eedha guddaadha. Waan kana sirritti qaawwa jirtu waan ta'eef ummata keenya hubachiisuun barsiisuun leenjisuun ijoollee kanaafillee carraa kennuun mirga dhala namaa waan ta'eef waan kanneen irratti fuulleeffachuun invest irratti godhuun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaade. Inni kaan career counselingiidha. Career counselingii hojii akkamitti argachuu dandeessan internationally locally biyya keessatti fakkeenyaaf ijoolleen digrii fudhatanii digrii tokkoffaa lammaffaa qaban ka hojiin qabne ka akkanuma karaarra deeman hedduu jiraachuu danda'an. Kaampaaniilee biyya keessa jiran kumaatamiin jiran san approach goone kaampaaniilee kanaa wajji dubbannee hojjettoota kwaalifaayi tahan kan kaampaanii isaaniitiif warshaa isaaniitiif dhaabbata isaaniitiif ogummaa qabaniif mooxannoo qaban saniin sirritti leenjifnee kara qabsiifnee akka productive ta'uu danda'an kaampaanii sanii wajji diil goone akka hojii seenuu dandeessan waan akkasii saniin irratti neetworkii akkasii qabaachuu dandeenya isin gargaarra jedheetii yaada. Kana hunda wanne jedhuuf waan biyya alaa keessatti agarre mooxannoo biyya alaatti arganne barumsa biyya alaatti baranne namni keenyallee gargaaramuu qabaadha malee biddeena nyaannu hin dhabne. Namni keenya sirritti gargaaramuu qaba. Warshaaleen keenyalleen kaampaaniileen keenyalleen sirritti guddachuu qaban. Namoota productive ta'an professional warra ta'an sirritti akkamitti recruit godhuu fi dandeenya. Qaadhibnee dhiheessuu fi dandeenya irratti sirritti leenjifnee akkamitti sertifikeeta kenninee fi achi booda kaampaaniileedhaaf yookiin immoo dhaabbata hojii hojjechiisu kanaa wajji walitti hidhuu dandeenyaa kan jedhu
gorsa akkasiitii fi hariiroo akkasiitis ni uumna jedheetii yaada. Kun jechaa miti gochaan isiniin jechaadhaa jira. All you have to do is fedhii qabaachuu, dhihaachuu, of galmeessu, dhugaadha jettee fudhachuudha. Ni dhageessani. Inni itti aanu immoo waa'ee teeknooloojiidhaati. Gariin keenya sooshaal miidiyaa kana feesbuukii bananne, akkaawuntii ni qabna, tiwiitarii ni qabna, instaagiraamii ni qabna.